seenaa hundi keessanuu mata duree irraa akka argitanii seenaa waliif faffacaasaa. Wayne Oromoo kana. Sheer godha akka seentanii waliif faffacaasaa. waliif faffacaasaa Oromoo jabaadhaa sheer godhaa hundi keessanuu akka ummanni gurratti kennee waan kana soba kaadiroota bilxiginnaatii fi kijibdoota miidiyaa boqqolloo irratti oduu simbirtuu jettee ummata keenya burjaajessuudhaaf olii gadii xulxul jettu likkii si galchina dhugaa jirtu sitti himna jechuudha. Sheer godhaa jabaadhaa sheer godhaa kijibdoota miidiyaa boqqolloo gaazexeessota achirra teessu waliif teenya guyyaan ni darba har'asin ummanni miidiyaan qabu ummanni Oromoo neetiin irraa cufamee jira interneetiin cufameera miidiyaan ummataa OMN cufamee jira namni dhugaa Oromoo dubbatu cufamee jira jettanii asin ofii diraamaa keessan diraamaa sabiyyii waggaa 7 hin hojjenne diraamaa daa'imni waggaa 7 fudhachuu hin dandeenye abiyot barreessee sinitti kennee jennaan gabbaatanii gaafa dubbistan niitii buujalaamii jechuudha ija keessaan buujaleen bahee maqaan simaanni isiin tokko maqaan simaanni namtitti nama OBN irratti dhuftee namni acaaluu ajjeese argamee jira afaan Oromoo dubbatu warri akkana jedhee afaan Tigree yaaboo diraamaa akkasii isin ofirratti diraamaa hojjetu ittuu ummanni Oromoodha jaarraa 21ffaa keessa jira kana qabadhaa ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa akka jiru qofitti hubadhaa fi ofii keessan irratti qumaara ofirratti hin taphatina ittuu ummata ofitti hin jabeessina dhugaa jirtu hima. Acaaluu hundeessaa namni bitame yookiin dhaabni shaneedhaa dhaaba abaahoo jedhamu keessaa Oromoodhaa dabarsuu barbaanna mootummaan kun dadhabee jira mootummaa kana waliin taanee Hacaaluu ajjeesnee ummatatti isin diraamaa waan hin jirre aboo waa tokko isin himuu warri amma miidiyaa irratti gabbaatanii adanecha abbebe jettan buqqachaan sun jechuudha bifa namaallee hin qabne Oromummaa hin qabne naafxeenyaan hudduu siisaltu akkam abbaasitti miidiyaa intinii boqqorrooti gabbaate ummata Oromoo gowwoomsuu barbaaddi sheer godhaa nama baay'ee seesisaa dubbii kana ummanni haa dhaga'u sheer godhi hundi keessanuu sheer godhaa naafidi nama keessattuu immoo warra dhugaadha jedhee waan hin jirre diraamaa sabiyyoonni asirratti ajandaa jijjiiruudhaaf ummata Oromoo gowwoomsuudhaaf kaan mallaqaan bitee abbaa gadaati jaarsoliidha jedhee miidiyaa irratti gadi yaasee wacisiisu qeerroon sin dhageessu ummanni Oromoo qulqulluun sin dhaga'u miidiyaa boqqolloo keetii kan daawwatu warruma kaadiroota akka keessaniitii fi warra dhaaba kee jala deddeemu bilxiginnoota ofitti jechuudha. Kan isin uffata gurraacha tawwiftanii fiddanii boqqolloo irratti ummanni arragaaggaamee jira ummanni akkana ta'ee jira kana Hacaaluu ajjeese isin ittiin ofirratti diraamaan hojjetina kan Hacaaluu ajjeese Abiyyi Ahmadi diraamaa ofiisaatiif sababa inni Minilikiin arrabseef ajjeesisiise tokko nama ina ajandaa jijjiiruudhaaf Abiyyi irraa achi qabuudhaaf tokko yoo isin samii seentan ummanni Oromoo isin hin dhaga'u kan Hacaaluu ajjeese kan siyaasatti fayyadamee Jawaariin Baqqalaa Garbaa otuu nafin dhaabbolee hunda bakka tokkotti itti fayyadamee hidhee OMN cufe Abiyyi Ahmad yookiin dhaaba bilxiginnaati wanti isin shaneedha yookiin dhaaba abaahoo jedhamu nama bitee afaan Tigree dubbata eberuudhaan walii isin hin dhama'inaa ummanni Oromoo isiniif gowwoomu hin jiru ittuu ofirratti diinan uuminaa isin diina warri gaazexeessota miidiyaa boqqolloo yeroo kun hin darba akkuma gaafa wayyaanee sana sagalee wayyaanee taatanii sagalee boqqolloo isiniin jenne sagalee dinnichaa isiniin jedhaa turre har'as afaan mootummaa taatanii diraamaa hin jirre dookumantarii sobaa uumtanii gaafa gabbaatanii miidiyaa irratti albaatanu ummata Oromoo na dhagaa jettaniiti isin yaa ummata kijibdoota Oromoo kam gowwoomsuu barbaaddan isin dhaaba keessan bilxiginnaa walitti haratattanii Abiyyitu ajjeese jedhaati jala buraa hima otuu seerri jiraate Abiyyi yookiin seera fannifamuu yookiin firdii du'aatutti murteeffama harka isaatiin qumaara sababa inni Minilikiin yookiin naafxeenyaan diina Oromooti jedheef maaliif sirni Abiyyi ittiin deemaa jiru sirna naafxeenyaa waan ta'eef ummata natti kakaasee jira naafxeenyaan diina Oromooti jedhee Hacaaluun dubbate jedhee nama itti bitee ofii isaatiin kan ajjeese Abiyyi tokko asii achina qabii qabu nama yoo barbaadde Abdussee kana diraamaa birriidhaan bittee hojjechiisu nama karaarraa duuriyyee karaarraa qabdee ebelotu na erge afaan Tigriffaa dubbata ma ayyaa cookeessan adanecha abbebe bultuqoo kana na dhiba bar aboo qeerroo of qopheessi waan gochuu qabdu atu beeta qeerroon biyya keessaa si dhagahan jiru warruma boqqollootuyyuu miidiyaa irratti as dhufe ummata Oromoo burjaajessuudhaaf akkana ta'aniiru namni qabamee jira
mee waanuma fakkaatu dubbadha TPLF rakkoo maaliitiif Hacaaluu ajjeesa yeroo bara saayyuu yeroo aangoo harkaa qabuu hin ajjeefne har'a Hacaaluu maal godhiidhaaf ajjeesa maal naa godhee Hacaaluu ajjeesa TPLF shaneen maal ajjaadhaaf ilma isaa ajjeesa shaneetu akkana godhee TPLF walii galee maal isin torbii gaheeraa dhaaddannoon isin dhaaddataa turtan Hacaaluun Minilikiin arrabsee torbii gaheeraa du'uunsa nafxanyaan diina Oromooti jijjiiramni biyya keessan jiru jedhee dubbate torbii gaheeraa OMN kan itti cufe wayyaanee dhufe xiqim intini bu'aa siyaasaa kan irraa argate wayyaaneedha wayyaanee siyaasa maal irraa argate me abbaayin kan mormaa ture kan gurguddate baandaan abbaayin dabarsee kan gurgure wayyaaneedha wayyaanee miti isinuma bilxiginnaatu dhaqee dabarsee gurgure ajandaa abbaa ittiin jijjiiruudhaaf Hacaaluu ajjeeftanii sababanni Minilikiin intini godheef ajjeestanii gabbaatanii waan hin jirre nama karaarraa qabdanii diraamaa dookumentarii sobaatiin of hin sobina isin of gowwoomsa abiyyi tajjeese jala muraa qabadha abiyyi laamroot kamaal meerre keessa jirti warra har'a shakkaman keessa kana Hacaaluu wajjin makiinaa keessa ture laamroot kamaali kan ajjeese kan rasaasaan cinaachirra dha'e ajjeese siidha abiyyi ergee leenjisee ergee jennaan meerre gabaasarraa keessa jirti jirti meerre maal ajjaadhaaf abaawota akkana godhe maaloodha ummata Oromoo wal shakkisiisuudhaaf hin dhamaynaa Oromoon ittuu tokko ta'e Hacaaluu yeroo jirus tokkummaa jedhe ummata Oromoo tokko godhaa ture har'as erga du'e ummata Oromoo tokko godha isin ummata Oromoo burjaajessuuf nafxenyaaniif bilxiginnaan tokkicha nafxiginnaa kanaaf isiniin jenne isin nafxenyaadha Oromoo miti adanecha abbebe fay Oromoo taate afaan Oromootiin gabbaatee maglacaa kenniti waa'ee kana irratti isin yaa nafxiginnoota gabbaatanii miidiyaa boqqolloo irrattis kan gabbaatee kana Hacaaluu ajjeese nama afaan Tigriffaa dubbatu nama lama nama sadi qabanneerra jarris kan jarri jedhan mallaqaan nu gowwoomsanii Oromoon bilisoomuu qaba Hacaaluu nu ajjeese jennaan ajjeefne kana diraama kana jedhi jette miidiyaa irratti gadhii dhufuun keetu iyyuu saalfii guddaa kan siyaasattiin daldalate mee waa tokko wal hubachiisaa deemna arrabaan utuu hin taane waa walitti himna eenyuun du'a Hacaaluu keessaa bu'aa siyaasaa argate jettanii yoo xiinxaltan mee xiinxalaa eenyuun bu'aa siyaasaa itti argate eenyuun ittiin ajandaa abbaay itti duulli meerre ummanni gaafii jajjabaa abiyyiin meerre abbaayin akkamitti hin gaddabne abbaayin akkamitti hin jalqabne jedhee gaafii muddaa kan gaafataa ture ofirraa jijjiiruudhaaf kan itti fayyadame bilxiginnaa kan ittiin OMN gaafii nafxenyaan ergasii nurraa cufi jettee gaafataa turte ittiin cufee OMN ofirraa cubsiise nafxiginnaa yookiin nafxenyaa yookiin immoo bilxiginnaa jettan kan siyaasa illee yoo ta'e ittiin bu'aa argate abaa'oo shanee yookiin dhaaba TPLF yoo hin taane kan bu'aa siyaasaarra illaa nagadate du'a Hacaaluutiin OMN kan ittiin cufee har'a ofirraa intini godhe bilxiginnaadha kan ittiin jawaariin waggaa meeqa ittiin hidhuudhaaf karaa dhabanii halkanii guyyaa hangaasaan jettanu otuun hafin namni meeqa taayee danda'aadhaa halkanii guyyaa kan jawaariin akka itti hidhu dhabee arrabsaa ture ittiin hidhattan Hacaaluudhaan qabdanii siyaasa kan irraa bu'aa argate isini malee wanti TPLF yookiin shaneen dhufee Hacaaluu ajjeesee siyaasni inni irraa argate hin jiru gaazexeessota OMN kan hidhe TPLF dhufee hidhe abaawota dhufee hidhe yookiin shaneetu dhufee hidhe ofii keessanii ittiin siyaasa daldalachuudhaaf ummata Oromoo tokko ta'ee qabsoo isaa galmaan gahachuudhaaf karoorfatee jiru kana burjaajessuudhaaf gabbaatanii miidiyaa boqqolloo irratti hin dhamaynaa abiyyitu ajjeese abiyyi Ahmad yookiin abiyot kaasahuntu Hacaaluu rasaasa itti bitee nama itti bitee ajjeesise maaliif siyaasa irraa daldalate maaliif Minilikiin jalaa arrabse Minilikiin xiqqeesse jijjiiramni hin jiru jedhe jala muree itti hime ummata irratti kakaasaa jira jedhuun ajjeesee siyaasa sanaan immoo jawaariin hiidhe maaliif aangoo dharra'e bilxiginnaan aangoo irra turuudhaaf wanti simboolisiin seenaa hin jirre hin jiru waggaa kurnan dhufu jaallattee jibbitee nutu biyya bulcha jettee dhaaddataa turte kunoo ittiin milkeeffachuudhaaf dhamaati hin dhamaata malee yoo maaluu ta'e ummata Oromoo miidiyaa boqqollootiin gabbaatee iyyitee miti yoo ofii keetii makarofoonii fudhattee magaalaa keessa deemte kurrifatte namni si dhaga'u hin jiru waslaattaa karaarraa qabdee fiddee diraamaadhaan kan nu erge akkana ummata Oromootii dabarsuu barbaanna jedhaniiru miiti amma namni kana dhaga'u namni siyaasa beeku namumti qalbiin isaa yaadu akkamitti yaaddi kanaaf bilxiginnaa keessa namumti siyaasa illee beeku wayi bicuusi bilchaataan hin jiru wennaa bar namni illee barumsaan kan akka tanikaa qubeellee hin barreessine kan akka taayee danda'a har'aa geessa qofittiitu bilxiginnaa keessa guute gantinu jennuuf waan isin waa tokko hin beekne siyaasa illee akka itti fayyadaman hin beekne Hacaaluun kan siyaasa irraa daldalate eenyunni otuu TPLF ajjeeseera ta'ee dhuguma har'a gabbaatee miidiyaa isii irratti kan ajjeese abiyyoot jettee dhugaa sitti maa jirti mee dhuguma ati dhiira waa tokko tarkaanfii irratti fudhu
ummata oromoo bu'omaa harka duwwaa jiru irratti gabbaate hin dhaaddatin gabbaate sobaan miidiyaa harkaa qabna har'a aangoon nurka jirte miidiyaa boqqolloo irratti hin wacin TPLFin akkana as teessee finfinnee teesseetti dhaaddattu meemee dhaqiitiitti qufa himee amma muka hudduutis cabsiti miijarri maal bu'aa maalii irraa argachuu facaaluu ajjeesume bu'aa siyaasaa maalii argata TPLF shanee yookiin immoo dhaabni sin maqaa balleessuudhaaf abaawoo shaneeti maaloodha jettanii ittiin xilxil jettanii miidiyaa irratti waccitan kun bu'aa siyaasaa maal argate kan ergasii ji'a meeqa tanikaa hanga intini nama meeqa miidiyaa irratti baasee oommi inni cufamuu qaba jedhee afaan keessaniin dubbataa ture isinuma warra bilxiginnaati taayyee danda'a afaan isaatiin jawaar hidhamuu qaba seeratti dhiyeessina OMN nurraa haa cufamu maaloo jedhee kurrifatu kunoo galmaan gaattan isintu ajjeese hin sobina ofii keessaniif ajjeeftani warri miidiyaa boqqolloo kanarraa waan dhugaa otuu hin taane diraamaa yeelellee baqa qijat abjuu keessa jirtan viidiyoowwan adanecha biibeemu maal jettan tortortuun ijilleen argine buqqachaan kun gabbaate akkana kana gooneerra namni dhufee haa ta'e nama afaan namaa intini tigireeffaa dubbatu yaa jara keenya hin dhamayina TPLF wanti siin bu'aa siyaasaa tokko argatte hin jirtu asirraa isintuyyuu ittiin OMN cufate jawaariin hidhe gaazexeessota OMN kan akka guyyoo waariyoo nama meeqa yuhunin gidaa nama meeqa hiitanii ittiin siyaasa keessan hamma ta'e ummata burjaajessina jettanii yaaddan hin jiru yoomuu ummata oromoo tokko gochuudhaan ala hacaaluun du'ee ummata oromoo addaan hin diigu shaneedha maaloodha TPLF jettanii burjaajii uumna jettanii hin dhamayina yaa ummata dhamaatu bu'aa siyaasaa ofii keessan ittiin daldalachuuf akaakayyuun keessan minilikis masaraa keessatti hudduusaa arraabdanu isin jala arraffameef naafxanyaan galaafachuu qabna jettee itti dhaaddattee jennaan galmaan geessaniif isin isa meera dubartiin yookiin immoo laamroot kamaal meerree warra himannaan irratti baname shakkamtoota jedhame keessaa isin har'a maqaa ishii dha'uu sodaatanii sababa namichichi abbaanis yookiin abbaan biddeena laamrooti maqaan samaanni boo maal jedhama boo maqaan naafxanyaa kun nattee intiniin jedhu sababa inni abbaasii ta'eef sababa inni hoogganee akka hacaaluun ajjeefamu ajajee ergeef isii har'a harka qabuufi laamroot kamaartu ergamtee dhayxee ajjeeftee harka irraan qabinaa kan erge eenyunni abiyot kasahun gurmeesse akkuma har'a diraamaa dalagaa jiru itti yaadame maaliif hacaaluun cufu ittiin jawaariin qabu ittiin gaazexeessota OMN hidhu ittiin ummata oromoo diiganii aangoo tursiifachuudha wanti jarri barbaadan hin dhamayinaa kun immoo isiniif milkaa'u hacaaluudhaan siyaasa daldaluu hin dandeessanu miidiyaa boqqollootii miti yoo aljaziiraa irratti gabbaatanii wacitan ummanni oromoo isinitti ka'ee jira hinuma buqqaatani sirni naafxanyaa kun hinuma buqqa bitamtoonni mallaqa garaarraa hafuu dadhabdee kan akka hangaasaa kan akka tanikaadha ummata harargee maqaa balleessuudhaaf ummata garaadhaan bitame addaraasha keessatti walitti qabdee akkana jettee gaafa haasoftu na dhibdiyan qeerroon biyya keessa jirtu of qopheessi qabsoo kan kee galmaan geessa abiyot kasahun ofirraa buqqista sirna naafxanyaa kana ofirraa buqqifna yoomuyyuu oromoon sirna naafxanyaa kanaaf jilbeenfatee bulu hin jiru maqaan jawaariin hiinee OMN cufnee sagalee ummata oromoo hukkaamsinee biyyattii immoo kan akkana raawwate kana caaluu ajjeese shaneedha yookiin immoo TPLF jennee oromoo burjaajessinee bulchina jettanu ta'e abjuu keessa jirtanii dammaqa yelillee hilmusxino yaallaachuut አጫሉን የገደለው አብይ አህመድ ነው ብልጽግና ነው ሌላ ነገር ምንም የምታመጡት ነገር የለም TPLF ነው ያስገደለው ለአባይን አባይ እንዳይንገድብ አጀንዳ ሊያስቀይሩን ነው እንደዚህ ያደረጉት ይሄ ህልማችሁን ማለት ነው እዛው ጨርሱ አጫሉ የተገደለበት ምክንያት ምኒልክን ስለተሳደበ ለውጥ የለም ብሎ ስለተናገረ ነው ያስገደላችሁት ይሄ ግልጽ ነው ደግሞ አታፍሩም ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ነው እንደዚህ አፋን ኦሮሞ ነው ታሊከን ገንዘብ ተሰጥቶን ነው የገደለው ይላሉ ምናምን ስትሉ ሼም እኮ ነው እንዲህ አይነት ነገር ማን ይሰማችኋል 21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ እኮ ነው ያለ ነው ጂሎጅ ኡመታ ሆላ እንትኒ ከና ጋፉማ እንትኒ ዮኪን ነፍጥግና ዮኪን ብልጽግና ጀተኑ ከነካ adanecha biibe bultuqoo kanaan intini taate gadi baaftee intini kennitu baay'ee tokkoon saalfadhaan በጣም ይሰማኛል በዳነት dhagahama naafxanyaa kana jechuudha fuck you qomaata yoomuu taanaan ummata oromoon burjaajessitu qeerroo of ijaari bakka jirtuun karaa itti cufi
kuti bishaan irraa nafxeenyaan akkasitti malee kufuun dandeessu situ hiiksifata lola sirratti labsame dhibba arga maal jedhe namichichi kaleessa namichichi maal jedhe kaleessa dhageessaniittu ummanni tokko dullaa qabatee gadi bahee maal jedha taanaan yoo lafa kaa'e jedhaan yoo inni dide rasaasa hudduutti naqa jedhee haasa'an jiru miidiyaa intinii irratti gabbahee namichi nafxeenyaan abiyyitti intinii jedhe 4 kiiloo keessa taa'u kaasa'ee moo maal jettan kaasa'ee mindaa'ee kan jettan gabbahee maal jedhe yaa rabbi qaalaa jedhee kan inni ajawaariin aktiivistoota keenya arrabsaa jiru sababa inni muslima ta'eef miti yaa ummata muslimaadha ati sababa muslima taateef yaa rabbi qaalaa jedhamtee arrafamaa jirta jawaar mahammad wanti inni haddii kana nafxeenyaadhaan itti duulamu maqaan isaa sababa jawaar mahammad ta'e qofittiidhaaf kanaafuu yaa rabbi qaalaa jedhamtee arrafamaa jirta duulli sirratti banamee jira ummanni oromoo ummanni muslimaa otuun ta'in hundi keetuuyyuu haddii kana lolli sirratti labsamee jira rasaasaan lafarraa daguugi jedhamaa jirta dhaamsin qabu viidiyoo namicha sanaa warri OMN jabaadhaa viidiyoo kana ummata biyya keessaatiif akka dhagahanu maaliif intarneetiin cufaa jira qeerroon biyya keessaa viidiyoo kana dhagahuu qaba akka lolli irratti labsamee jiru viidiyoo kana kara OMN gadhiisaa amma OMN irratti gadhiisaa viidiyoo sana haala xuulii gadhiisaa ummanni biyya keessaa haa dhaggeeffatu maaliif OMN irratti yoo gadhiifame ummata muluun dhagahuu danda'a garuu immoo yoo feesbuukii qofitti irratti asiifachi fuutan ta'e numa warra diyaasporaa qofitti dhagaa akka lolli qeerroo biyyaa irratti labsame dhagahuun warri OMN kaleessa lola nurratti labsiisana qeerroo tokko dullaa qabatee gabbaa taanaan rasaasa itti naqe lafarraa daguugi jedhee dubbate san OMN irra gadhiisa amma sa'aatii kanatti ummanni biyya keessaa haa dhaga'u lolli irratti labsamu sababanni yaa rabbi qaalaa jedhee ummata kan keenya arrabsaa jiru ummanni dhagahuu qaba gadi nuuf dhiisaa viidiyoo sana itti maa warri itti dhiyaatan warra OMN viidiyoo sana gadi dhiifamuu qaba nu warri feesbuukii irratti dhagahuun bu'aan qabu ummanni biyya keessaa neettiin cufaadha intarneetiin cufaadha waan ittiin dhagahu hin qabu jabaadhaa amma gadhiisaa viidiyoo sana ummanni qeerroon biyya keessaa dhagahuu qabdi haddii kana lollee irratti labsamuun haddii kana intinii jechuun akkas diqaalota warra OBN irra hojjettanu gaazexeessonni OBN kolkollee suudii keessa teessee fa'i bilbiltee waa'ee biyya keessaa nu laallatteettu kolkollee bilxiginnaa suuda arabiyaa keessaa fa'i kolkollee bilbilchiiftee kan akka tokkittii sandaaboo yaada irratti fuututu miidiyaadha jettee waa'ee oromoo dubbatti kolkollee akka tokkittii sandaaboo irratti affeertee waa'ee biyyaa maal eessa baasitti beekti kan akkasii affeertu sin namichicha maqaan isaa maal natti dhagahamee jira duutii hacaaluu yaa ummata bilxiginnaa duuta caaluu isinitti hin dhagahamu isin nafxeenyaadhaan tokko waan ta'eef duutii hacaaluu isin gammachiisa maaliif abbaa keessan isin jalaa tuqe minilikiin abbaa keessan isin jalaa arrabse hacaaluun ijoolleen bilxiginnaadhaa namni hacaaluu gaddineerra jettu tokkoon kan kee hin sobda ati gammachuutti jirta keessoo keetiin iskistaa taphataa jirta hacaaluun du'u maaliif abbaa kan kee minilikiin waan si jalaa arrabse qofaaf gammachuutti jirta hacaaluun du'u hundi kee si beekana diqaalonni afaan oromoo barreessitu viidiyoo amma wanti nuti cimsinee warra OMN'if dhaamnu bareechaa itti yaada dubbii koo kana xiinxalaa viidiyoon namichicha kaasa'ee miindaa'ee jedhamu kaleessa wanti irra bahee rasaasa itti naqi wanti makalaakiyaadhaaf dhaamu lolli nurratti labsamee jira waan ta'eef karaa intiniitiinis diqaalaa arabaa jedhamne arrafamaa jirra waan ta'eef wanti kun OMN irratti qaxxitaa gadhiifamuu qaba haa dhaga'u qeerroon biyya keessaa ummanni biyya keessaa waan jarri bilxiginnaa itti jirtu nuuf dhagahuu qaba nuti qofittiin dhagahuun bu'aan qabu amma sa'atii kanarraa kaasee gadhiisuu qaba OMN warri OMN waan xiinxaluun dadhabinaas waa xiinxalaa wanti kun yoo OMN irratti gadhiifame ummanni biyya keessaa hin dhagahaa jettanii yaaduu dadhabdammoo akkamitti callistanii taatu umma yoona maal gochuudhaaf maaliif hin gadhiisne wanti kun bar waan dhibbatti ummanni biyya keessaa dhagahuu qabu nuti asii dhageenyee jirra maal buufna nuti sagalee ta'uudhaan garuu qeerroon biyya keessaa of ijaara kana dhageenyaan haddii kana lolli nurratti labsamee jira daguugamuuf teenyaa jedheetiyyuu of qopheessa akka of qopheessuuf immoo OMN isin gahee guddaa baachuu qabdu waan kana irratti akka ummanni biyya keessaa viidiyoo kana dhagee of qopheessuuf
waan labsamaa jiru afaan abiyot kasahuniin dubbatamuu dhiise malee wama abiyyi dubbataa jirudha wanti dubbatamaa jiru waan abiyyi dheengadda የሞተ ይሞታል እንጂ እኛ የጀመርነውን አናቆምም እንጀነ አብዮት ጦርነት የማያውቁትን ደግሞ እናሳያቸዋለን እንጀነ አብዮት ኩኒስ ኢሱማ ወረ ጎርሳሳ 4 ኪሎ ከሰት ትናናኒ ጅረንቱ ገበሄ ሎለ ኡመተ ኦሮሞ ረት ለብሴ ፊት ረሳሳ እንጀ መከላከያ ተጀጀ ደበርሴ ሚማል እጃዳፍ ጨልስተኒ ተዝ አቦ ኡመኒ ኦሚ እኒ ከሳ ገዲሳ አማለ ጡሊ ዋብራቲን ቡርጃጂ አዳዳ ፊደኔ ሰረቲ ወጭና kan dhaga'u qabu ummanni biyya keessa of eeggannoodhaaf isa barbaachisa waan ta'eef akkasi yaa diqaaltota OBN irra dalagne jettanii gaazexeessota jettanii waan hin jirre gabbaatanii wut jettanu waliif teenya hinuma bilisooma oromoon akkuma gaafa wayyaanee sana sagalee wayyaanee taatanii ummata oromoo waa tokko yoo inni dhumullee qanii tokko hin gabaasne har'as afaan mootummaa taatanii ta'attuumi miidiyaa boqqolloo akkas diqaaltonni jechuudha diqaaltonni abiyot biyya keessatti falfalame akkuma abiyot falfalamte afaan oromoo dubbattu koomintii jala deddeemte waan barbaadde laaquu dandeessi waan barbaadde feesbuuk irratti laaquu dandeessi afaan oromoo dubbatte qofaaf waan isin oromoo taate isinitti hin fakkaatin isin sharmuxoota akkuma abiyot kasahun dhufte oromiyaa keessatti dhalatte afaan oromoo barteedha diqaalaa warra minilikiif sagadu hundisii warra akkasiiti naafxenyoonni afaan oromoo dubbattan isiniif hin milkaa'u yaa warra OBN adanecha abbebe tarkaanfii maatii kee irratti fudhatamu qeerroon sirratti fudhachuu taa'u of qopheessi sitti himneeti hin diddeemi abiyyitu ajjeese caalu ati eenyuttuu iyyuu dabsuu hin dandeessu wayyaaneet akkas godhe maalit akkas godhe eessa abbaa keessaniitti dhuftanii sobuu barbaaddu diraamaa ijoollee waggaa 7 waan kana isin harkaan fudhanne yaa nafxenyoota afaan oromoo barattan callisaatii ta'a kanuman isiniin jedha ergaa koo kana bareechitanii hubattu natti fakkaata bareechaati sheer waliif godha hummanni muluun dhagahuu qaba jechuudha dhagahuu qaba kan caalu ajjeese abiyyootii waan ta'eef wanti miidiyaa boqqolloo irratti gadi bahamee irratti yaadamee waa meeqa duuriyyee karaarraa qabamee nuti ajjeese jedha nuti iyyuu ballaqaan bitamee akkana godhe jedha jedhu hin fudhataman qabu hudduu harree keessa seentu warri abiyyitu si bulcha abiyyi maal ta'a jettu